Yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa magaalaa Aanaatti to'atee waajjiroota mootummaa guutuutti barbadeessee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru, itti mirkaneessaa jiru, uummata guutummaatti of duukaa hiriirsee jira. Guyyaan injifannoo, barri injifannoo, baranuma gadaan gadaa bilisummaati. Ergamtuuf hin ergamnu injifannoo uummata Oromoo. Qabeenyi diinaa haala kanaan barbaadaa jira. Ajab! Qabateera, sirriitti qabateera. Yaalmoo ibaa keessa. Kana booddee dhagaan isaan dho'a. Dhagaan baatiriin kottu baye. Ate baatiriin dho'a kana booddee la baye keessa.